Hello, kam oltan dhaggeeffattoota fi kabajamtoota kiya YouTube channel akkam jirtu nagaa keessanii. Akkuma baratame egaa waan haaraa yerootti waan barreerraa wal barsiisuun dirqamaa fi akkasumas immoo dirqama obbulummaa waan ta'eef har'a akkamittiin footoo tokko fakkeenyaatii fi waggoota dheeraa dura kaatanii yaadannoof isa ta'u maaliif isa ta'u waggaa dheeraa akkatti turfatan beektu. Yoo beektani tole, yoo hin beektan ta'e immoo instruction kanaan footoo tokko amma feetan siniif turuu danda'a. Innis akkamittiin Google Photo. Google Photoon kun garuu akkasumatti iyyuu hin jira. Garuu akkasitti jiraachuu qofa miti. Fakkeenyaatiif bilbila tokko irratti kaaftanii bilbila kana irratti waan si'a tokko suuraa kaasee direct dhuma utuu an ittiin bu'in akkamittiin gara kompiitara ofirraa qabnutti darba. Computers the desktop kamerratti iyyuu bilbila irratti yeroo kaatan automatic akkamittiin darba. Waliin hordofnu. Innis Google Photoon PC irratti akkatti isin dhufa. Fakkeenyaatiif dura account isaa nu gaafata waan ta'eef akka kanaadha. Akka kana argate booda an accountiin banaa. Yookaanis immoo accountii Google accountii kabiraatti nan seenaa. Sila banamee jira waan ta'eef utuu dubbannu Google accountiin ittiin seenamu kuni Google masa bilbila irraa ittiin banneen asittis banuu qabna. Emailiin tokkicha ta'uu qaba, passwordin tokkicha ta'uu qaba. Okay, amma fakkeenyaatiif suuraawwan argitan kuni salphaadhumatti kanii baroota dheeraan sin agarsiisa. 2016 jira. Argitanii amma suuraan kuni suuraan sin argitan kunniin kani 31 jedha. 79 jechuun kana sobaa 19 kun akkas jechuun 31 Desember 2013 jechuudha. Amma gararraa kanatti agartanitti normaalii gaafa 23 November 23 2014 jedha suuraan kun jechuudha. Kuma lamaaf 19 yookaan 2020 amma toora moggee irratti argitan kanaanii argitanii 2018 yeroo manas tokko naaf baase hamma 2018 isin jedha fakkeenyaatiif maaliif suuraa akkuma isin feetanitti yookaan immoo akka isin barbaadanitti orderiidhaan isiniif ka'a. Yaada tokkoyyuu isinitti hin galu, yaada tokkoyyuu isinitti hin dhufu jechuun hundumti isaa toora qabateeti kan taa'u moggaa kana irratti amma fakkeenyaatiif suuraan kunniin an kompiitara kana irratti hin kaa'e miti yookaan immoo kompiitara kana irratti kan suuraan kun kaawwame isuma duraan yeroo telefoona irratti ka'uti awutomaatika gara kanaatti darba. Akka jechuun immoo iimeeliin ani bilbila irraa qabuu fi iimeelii ani kanarraa qabu Google accountii kana wajjin tokkodha. Innis immoo fakkeenyaatiif warri iPhone fayyadamtan direct dhuma asirratti buufachuu dandeessu. Isin galee Google amma kun Google Photo ofirraan qabu kuni ofiin buusta warri iPhone fayyadamtanii kunooti. Fotoon asirratti ka'ee direct fotoon arras ta'e kaleessas fotoon asirratti si'a tokkicha ka'u direct mas darba. Kana jechuun connect inni qabu Google Photoon kompiitara kanarraa qabuu fi Google Photoon asirraa qabu tokko fakkeenyaatiif waanuma haaluma salphaa fotoon irra kan isinitti agarsiisaa kun fotoon kun kan irra ka'edha. Argaa jirtu. Fotoon kuni jechuun ardii 2021 ji'a meeqaffaadha? Ji'a ja'affaadha miti kan 2021 ji'a ja'affaa asuma dhufeetan barbaada. Kunas dhufaa jira. Naafsa networkii qulqulleessuutti jira waan ta'eef akkas ta'a. Networkii xayyaa amma akkuma isiniin jedhe kunooti. Fotoon asiitii kunooti. Kunoodha. Asittis kunooti. Kuni waan tokko waan ittiin darbeen qabu direct dhuma
asumarraan isaan kaaseti isuman asirratti kaase tokkichumaan kaase automaatika fuudhee achi darbaa achi galchee jechuudha. Kanaaf iyyuu haala salphaa ta'een amma fakkeenyaatiif footoo haaluma itti bara ittiin kaataniidhaan baafattu kan bara 2017 as tuqxanii baafattu baroota barbaaddan asuma irratti isin kaachuudhaan fakkeenyaaf suuraan tokko amma kuni kan 2016ti normaaliidhumaan jira. Akkasuma kan kunillee 2016 hundumti isaa kan 2014 kan siisteerii kanaadha. Akkasumas kan biraazarii gaafa 31 2013 97 inni jedhe isa 13 dha malee 97 miti dogoggora maashinaati natti fakkaata akkasiidha. Kana malee immoo faayidaan isaa fakkeenyaatiif footoo buuk lafa jedhu kanatti maal fa'aa gochuu dandeenya jechuun keessan hin oolu. Amma footoo buukiin kuni warri biyya maashinaa jirtanii maashina normaalii jechuudha. Online irratti isin miicuu danda'a. Footoo feetan as dabarsitu kun akka kanattiin godheetu footoo foormii kanatti isin hojjechuudhaaf yuuroo 12 fi yookaan yuuroo 13 7x7 akka kanattiin guddisee jechuudha. Kitaaba akka kitaaba kanarratti isin hojjechuudhaaf online irratti kana ergitu online irratti kana bittu hojjete isiniif deebisa mana keessanitti isiniif fidaa jechuudha. Akkasumas immoo muuvii hojjeta fakkeenyaatiif asitti amma fakkeenyaatiif asitti wanni kuni bara isaa wajjiniin kan taa'e namoota barbaadu nama sakamii hunda kanaa namootaan wajjiniin kominikeetii qabu yookaan immoo suuraan isaanii as keessa jiru footoo nama biraa yoo as keessa jiraate maaluma salphaatee adda rukutee baasa. Amma fakkeenyaaf kan nama kanaa footoo meeqaddanaa na biraa qaba yoo jenne kunniin kan nama yoo naaf dabarse waan immoo nama biraa naaf dhufedha jechuudha. Karaa nama kanaa kan naaf dhufe. Akkasumas asitti albeema tolchuu dandeenya. Albeema fakkeenyaaf gaafa tolchinu amma kuni kan 2015 dha. Innumtiyyuu asirratti copy of cover photo yookaan immoo kan inni itti update ta'ee adda dhufedha. Garuu kan 2015 ti kuni. Haala salphaateen akkasumatti kun online irra isiniif ta'a jechuudha. Namoonni kan duratti fayyadamtanii beekne itti fayyadama. Akkasumaan haala salphaateen footoo keenya yookaan suuraa keenya turfachuu dandeenyaan isiniin jedha. Na hordofuu keessaniif galatooma. Yeroo gaarii qabaadha. Akkatti gammaddan abdii guddaan qaba. Galatooma. Ciao ciao.